Irreechi calaqqee Oromummaa miidhagaa fi hirmaachisaadha. Akkasumas tokkummaa fi guddummaan Oromoo waltajjii ol ka'eetti mul'atudha jedhame. Oromiyaa fi kutaalee addunyaa garaagaraa irraa namoonni matayyaa fi gamtaan irreecha irratti hirmaatuuf gara Oromiyaa kan imalaa jiran yoo ta'u, irreechi nageenya, irreechi falaasama gadaa, duudhaalee fi safuu isaa araaraa fi galateeffannaaf kan oolchu ta'uu isaatu dubbatama. Oromoon masqala, irreecha, damaraa, goobee fi shinooyyee dabalatee ayyaanota hunda bakkalcha addeessaa fi aduu ilaaluun dhaataa. Uummattoota addunyaa keessaa Chaayinaa, Hindii fi Maayaanillee lakkoofsa uumamaa kana irratti hundaa'uun ibsatu. Akka qorataa fi barreessaa seenaa fi aadaa obbo Dirribii Damusee Bokkuu jedhanitti, Oromoon waqtii isaa jedhamu kana Alii jedhee waama. Aliin kunis arfaasaa, ganna, birraa fi bona qaba. Oromoon waqtii gannaan Aliiwaatoo jedha. Aliiwaatoon kun adoolessa irraa eegala. Adoolessa jalqabaa irraa kaasee roobni ni dabala. Malkaan ni mirgisa, ni gobba, achumaan guuta, deebi'ee ammoo hir'atee taliilaa ta'a. Lafti dhoqqee ta'a, ni marga, kan faca'e guddatee lalisa jedhu hayyoonni seenaa fi aadaa. Aliiwaatoo torban 10 kan turu yoo ta'u, gaafa masqalaaf torban 10 hafuu seena. Aliiwaatoo kurni salgii 8 torbii 6 5 arfii 3 lamii takkee jedhamuun lakkaa'amee takkee irraa wayita ga'u masqalli ayyaanni bara haaraa kabajamaa jedhu hayyoonni seenaa. Akka hayyoonni jedhanitti Aliiwaatoo kana keessa bofa ijatu jaama, cululleen holqatti galti, gugeen ni guungumu. Simbirroonni gaafa Aliiwaatoo darbu bifa jijjiirrattee dhufti. Simbirroo maaramii, simbirroo masqalaa kan jedhamu san jechuudha jedhu. Aliiwaatoo seenee hanga kurneen yookaan torbanoonni 10 dhumee masqalli kabajamutti malkaatti hin irreenfatamu, mana qaalluuttis hin sirbamu, tulluutti hin irreenfatamu. Ganni dukkana waan ta'eef dukkana kana keessa wantoonni kunneen hin raawwataman. Gaafa dukkanni saaqqataa deemu ayyaanonni akka mucucoo, colooloo yookaan garanfasaa kabajamuu jalqabu. Ayyaanonni kunneen masqalaaf baatiin tokko wayita taafu walakkaa ji'a hagayyaa keessa raawwatama. Dubartiin okolee qabattee malkaa buutee achitti dhiqxi. Achii bishaan calalee waraabdee galtee ittiin marqaa marqiti. Kana dura kan eegalu ayyaanni taaborees jira jechuun ibsu. Kun ta'ee torban 2 booda ammoo ijoolleen durbaa shinooyyee jechaa sirbiti. Dhiirri ammoo goobee sirbaa. Shinooyyee fi goobeen waggoota hedduuf sadarkaa baduu irra gahee turus yeroo ammaa deebi'ee dhalootaan dagaagaa jira jechuun dhufaatii irreechaa dura ayyaanota Oromoo kabajatu qabu yaadachiisu. Aadaan calaqqee eenyummaa saba tokkooti. Irreeffannaan aadaa fi sirna galateeffannaa waaqa Oromoon qabudha. Irreeffannaan Oromoo Doloolloo Biddeenaa hora Finfinnee fi Bishooftuu hora Harsadee kan bara 2023 sanbataa fi dilbata kana wal duraa duubaan raawwatama. Calaqqisiistuu Oromummaa keessaa tokko irreecha sirna galateeffannaa Oromooti. Irreecha immoo jaarmiyaalee sirna gadaa jalatti daandii ittiin Oromoon bakka tokkotti ba'ee duudhaa, safuu fi aadaa isaa ittiin calaqqisiisudha. Ayyaanni galateeffannaa irreechi Oromoo kun falaasamnii fi ilaalchi Oromoon addunyaa kana keessatti ittiin humna waaqaa ibsu, jireenya lafa kanaa raaju, icciitii jiruuf jireenyaa ibsu ta'ee fudhatama. Icciitiin kun dinagdee isaa keessatti illee ga'ee olaanaa qaba. Kanumaaf jecha yaa waaqa baala midhaan gootuu, dhiiga mucaa gootuu hooqubaa jedhee ganama barraaqaan ka'ee galateeffata. Malkaawwan irreeffannaa hora Finfinneef Harsadiis kabajaa fi ulfina aadaa fi eenyummaa saba kanaaf qabanitti simboo addaa horuun faayamanii cidha qophaa'e kana simachuuf guyyicha hawwiin eeggataa jiru. Ayyaanni irreechaa hora Finfinnee erga kabajamuu jalqabee waggaan 4ffaan lakkaa'amanii 5ffaan kan bara kanaa kabajamuudha. Finfinneen ardaan jilaa fi galataa, dhiigaa fi lafee qabsaa'ota Oromootiin suuta suutaan duudhaa ishee ganamaatti deebi'aa jirti. Oromoonni ba'aa fi lixaa, kaabaa fi kibbaa, alaa fi keessaa walitti dhufanii jila aadaa guddaa kana irratti nagaa, araara, dhiifamaa fi of galtii kadhachaa waan uumaa isaanii irraa argataniif ammoo eebbaaf galata qabatanii hangafoota abbootii malkaa, haadholii siinqee fi dureewwan gadaan qajeelfamuun galataa fi ililleen irreeffatu. Irreechi guyyaa ulfoo nagaan itti leellifamuuf kadhatamudha. Nagaan badhaasa addaa uumaan uumama isaa hundaaf gumaachedha. Nageenyi biyyaa lammii, maatii, jaarsaa fi jaartii hanga daa'imaatti
beellada manaa fi bineensa ala galuuf waliigalaan lubbu qabeeyyii hundaaf nagaan guyyaa itti mararfamuuf kadhatamudha. Sirni gadaa sirna bulchiinsa siyaasaa, dinagdee, hawaasummaa fi sirna Oromoon madaallii uumaa fi uumamaa tikfatee itti jiraatu wayita ta'u, wabii nageenyaa, bu'uura dimokiraasii fi tokkummaa sabichaati. Waggoota darban Oromoon rakkoo siyaas dinagdee fi hawaasummaa waltajjii irreechaa kana irratti ibsataa ture. Uffanni aadaa babbareedoon, faayinni garaagaraa, faaruun irreechaa fi dhiichisni foollee simboo ayyaana irreechaa ol fuudhee jira. Irreecha hora Finfinnee fi hora Arsadiitti sanbataa fi dilbata dhufu kabajamuuf uummanni Oromoo qophii bal'aa taasisaa kan jiru yoo ta'u, baga bacaqii gannaa baatanii booqaa birraa geessan jechuun wal eebbisuu irratti argama. Egaa dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa, qophii kana kan isin biraan ga'e Anaagaa Jimaati.